hogganoota adda bilisummaa Oromoo qondaaltotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo akkasumas keessummoota jirtan maqaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu keessa jiranii fi bakkoota adda addaa jiranii maqaa miseensota adda bilisummaa Oromoo fi hogganoota adda bilisummaa Oromoo bakka adda addaa dirqamarra jiranii akkasumas maqaa deeggartootaa fi uummata Oromootiin baga kabajaa ulfaataa guyyaa gootota Oromoo kanaan nu gahee jira jechuudha. Sanatti aansee kabajaa olaanaa Eternal Glory gootota Oromoo bifa adda addaatii fi bakka adda addaatii fi sababa adda addaatiin wareegamaniif haa ta'u maqaa miseensotaa fi maqaa dhaabaa fi maqaa uummata keenyaan ammallee irra deebi'ee jenna jechuudha. Taansuudhaan seenaan gootota Oromoo bara baraan himuu, faarsuu akkasumas dubbachuu, gammachuu fi ulfina guddaa fi kabajaa guddaa nutti dhagahameeti faarsina. Waan faarsinuufis sababaa qabna. Sababaan isaa seenaa uummata kanaa awwaalcha keessaa baasanii ifa baasuu keessatti gootonni har'a maqaan isaanii dhahamanii faarfamanii shiniggaatti wareegaman kaayyoo bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo fi heera bilisummaa Oromoo akkasumas daandii qabsoo hidhannoo fi siyaasaa walitti hidhanii gaggeessuu keessatti qoodi isaan kennan qoodi isaanii sadarkaa olii waan ta'eef akkasumas kaayyoo kanarra dhaabbatame wareegamtoonni hedduun Oromiyaa guutuu keessattii fi biyyoota ollaallee otoo hin taane wareegama ulfaataa isaan baasan har'a dagaagee uummati Oromoo sadarkaa abdii kutannaa ukkaamsuu balleessuu kadiinniif hawaa ture irra dhaaname sadarkaa olaanaatti har'a kaayyoon gaafas akkasitti wareegaman fi ka isaan akkasitti kaan kun dagaagee har'a kaayyoo miliyoonota lakkaa'amanii ka uummata Oromoo ta'ee argamu caalaa waan nama boonsuu fi waan nama kabachiisu waan hin jirre. Kanaaf kabajaa olaanaa hunda isaaniif ta'a warra haala akkasii keessatti haala qormaata barbaadu keessatti lubbuu isaanii kennanii kana gadnu kaan nu taraanuu lafa uureessan jechuudhaaf. Gara kaayyoo kanaatti erga hanga kana jenneeti har'a maalirra jirra kaayyoo isaan lafa kaan sanarratti jennee gaafannaa jechuudha. Qabsoon kun yeroo adda addaatti kan inni irra deddeebinee jenna, irra deddeebinee wal yaadachiifna. Uummati Oromoo walumaa galaa fi addatti immoo adda bilisummaa Oromoo ka qabsoo uummata Oromoo hogganu diina wal falmaa jiruu fi diina waliin lola seene wajjin lola waliin ginnee fi diina waliin ginneedha lolaa jira jechuudha. Haa ta'uuti lola kana keessatti haalan qormaata keessatti qabsoo kana mudatan deddeebi'anii mul'ataniiru. Karaa dhiyaa, karaa bahaa, karaa kibbaa, karaa kibba bahaa addatti dhaabni kun maadheffatee qabsoo hidhannoo godhaa ture. Ka Giraay kaasee kunoo amma yaalkennisa sana booda bara chaartaraa keessatti deddeebi'ee humni karaa dhiyaa qabsoo hidhannoo qacceen ishee akka hin banne itti fufuudhaaf godhe sana keessatti kan Koloneel Tasfaayee Dheeressaatiin hoogganamu kan Jaallee Kabaa Gaaddisaa fa'aan hoogganamu addatti murna addaa kan Jaallaggasaa Wagii keessa ture. Akkasumas lola Jaalaggasaa Wagii fa'aa godhe
ka hundi keenya yaadannu viidiyoo isaallee ka diinnu agarsiise hagam ulfaataa fi hagam qormaata qabsoo kana akka ta'e hubachuun nama rakkisu jechuudha. Darbee ka lola haxii bal'aa seenaa dhaaba kana keessatti hin dagatamne loloota kibba bahaarraa bobba'anii jaallan keenya gochaa turan ka Alii Garoofaa keessatti wareegame ka walumaa gala qormaata dhaabicha keessa galchaa turee fi duulli deddeebi'ee karaa duubaa fi karaa fuulduraa zoonii kibbaa irratti karaa duubaa mootummaa Keeniyaatiin karaa fuulduraa mootummaa Itoophiyaatiin godhamaa ture. Akkasumas karaa bahaa lakkoofsa kan hin qabne weerara mootummaa wayyaanee ka 97 bahaa fi kibba bahaa Oromiyaa irratti ta'ame ka humni keenya guutummaa guutuutti hanga rasaasa tokko dhabutti diina fuuldura dhaabbatee namni hedduu wareegame sanaan dhiibame humni qubaan lakkaa'amtu dhiibamtee deebistee qabsoo kana bu'uura kora sabaatamaa goote lakkoofsi isaa baay'eedha. Kun hundi qabsoo kana dhabamsiisuuf ukkaamsuuf ka godhamaa ture kan hundarra aaname hoogganni bakka hin jirretti miseensi darbee dirqama hoogganaa fudhate qabsoon kuni sadarkaa har'a geenye kanarra gahe har'a maarra jirra yoo jenne har'a sadarkaatti qabsoon kun hoogganummaa adda bilisummaa Oromoo fi akkasumas caasaa adda bilisummaa Oromoo biyya keessatti diriirse jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo akkasitti hoogganamee ummati keenya miliyoonaan lakkaa'amu duuba hiriiree qabsoon kun har'a mataa ol qabatee diina mataa gad qabachiisee jiru caalaa badhaasa warra wareegamtoota akka ta'uu danda'u. Kanaaf wareegamni isaanii alatti nafne akkasumatti faca'ee nafne akka diinni hawwuu sana qabsoon kunis faca'ee abdii kutatee ukkaamamee baduu hin dandeenye yeroo adda addaatti labsiin adda addaa sadarkaa paarlaamaatti nurratti ba'ullee kana hundarra darbamee as gahu ummati Oromoos miseensota adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo har'a bakka hundi keenya gammanne jechuun jedhaa jechuudha. Erga kana jenneeti haalli biyya keessa maal fakkaata amma gabaabaatti waan gabaabdu waan akkuma sila tuqe dursa waan fincila diddaa gabrummaan waa tutuquu barbaada. Waan fincila diddaa gabrummaa adda bilisummaa Oromoo akka tooftaa qabsootti qaama qabsoo hidhannoo ta'ee qabsoo jaarmiyaa fi siyaasaan biyyattii guutuu keessatti uummata Oromoo sochoosee hirmaachisee akka tooftaa qabsootti goblaa qabsoo ta'e akka socho'u 2002 2003 2004 rinkii jalqabee diriirfachuu jalqabe. Kunis necessity ka faranjiin jedhu sana jaallannee otoo hin taane haalli qabsoo kana nurratti dirqeeti. Bara chaartaraatii boodatti qabsoo bifa akkasii gaggeessuuf hulaa tokkittiillee haala dhaabichi hin qabne keessatti dhiyeessiin tokkittiin illee waraana bilisummaaf Oromoof dhiyaachuu hin dandeenye keessatti qawwee harcaatuu waraana bilisummaa Oromoo ka chaartara faca'insaa irraa hafe kanaanii fi rasaasaa fi dhiyeessii nyaataa qorichaa isaan kana hunda haala hin jirre keessatti qabsoo bifa sanaa gaggeessanii bilisummaa as kaleessuun haala ulfaataa ta'uu lafa kaawwate dhaabu kun. Isa kana qofaadhaan waan inni gochuurra filmaata hin jirre keessattii fi uummati Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo gargaarsa takkittiillee alagaarraatii harkatuu ijibbaatamee waan dadhabameef uummata keenya hiriirsuudhaan qofa qabsoon kuni qabsoo hidhannoo irratti dabalamee diinarra aanamuu danda'ama ka jedhu diriirfatu. Murna hawaasaa
hunda ijaaruudhaan hawaasa kana bifa jaarmiyaa fi siyaasaan hirmaachisanii keessaan qabsoon bilisummaa Oromoo fi uummati Oromoo ijaaramuudhaan humna ta'u kan jedhu kana irratti bobbaafame. Bobbaan kun mataan isaa ka qabsoo hidhannoo caalaa wareegama ulfaataa nu gaafate, ka qabsoo hidhannoo caalaa ilmaan Oromoo qaqqaalii ka hundi keessanuu maqaa isaanii tarrisuu dandeessan ka Ambootti, Damdoollotti, Baaleetti, Baha Oromiyaatti, Giddugaleessa, Dhihaa Oromiyaa, Kibba Oromiyaa bakka ilmaan Oromoo addatti immoo dargaggooti Oromoo yeroo adda addaatti 2003, 2004, 2005 immoo addatti adda bilisummaa Oromoo labsii fincila diddaa gabrummaa labseef awwaatanii Oromiyaa guutuu keessatti dachee raafamte kamallas mataan isaa sunaamii jedhee moggaase waamicha adda bilisummaa Oromoo fi hoogganummaa adda bilisummaa Oromoodhaan ta'e. Tooftaan inni kun irra caalaatti milkii argamsiisaa deemurra caalaatti daballoota leenjisanii bobbaasu akkasumas uummata Oromoo hirmaachisuun itti fufe akkasumas qabsoon hidhannoo karaa hundaatiin wareegama qaqqaalii kennaa itti fufaa sadarkaa har'aan nu ga'e jechuudha. Sadarkaan har'aan nu ga'e kana keessatti kanneen eenyutu qabsoo kana hooggana fincila diddaa gabrummaa fincila ta'e kana Oromoo protest jedhanii gaafataniif labsii 2005 adda bilisummaa Oromoo godheen uummati Oromoo dirmate waan ta'e viidiyoon isaa fi akkasumas haalli yeroo sanaa yeroo adda addaatti ka gabaafame sanaati asitti yeroo adda addaatti irreecha barabaraa waree kabajamu keessatti kaasuu kaluu kana yoo laalle bakka irratti uummati Oromoo fi addatti dargaggoonni Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromoo fi maqaa waraana bilisummaa Oromoo kakatanii hoogganummaa isaa jalatti hirmaachuusaa ifaan viidiyoon isaa ka jiru ka hundi waan isaan inni kun hundii fi akkasumas maqaa kanaan kan mana hidhaa keessatti kumaatamaan lakkaa'aman maqaa adda bilisummaa Oromootti hidhaman warra kana gaafataniif deebii ta'a jennee amanna. Waan fincila diddaa gabrummaa seenaa isaa fi qabsoo hidhannootti dabalamee sadarkaa har'a geenya kanaan nu ga'uusaa hanga kana ergan tuqeeti haala biyya keessaa fi haala harkaa qabnuun har'a maal keessa jirra ka jedhu. Qabsoon uummata Oromoo sadarkaa mootummaa kana akka mootummaatti jiraachisuu dadhabee qarqara boolla irra gahe keessatti labsiin hatattamaa qopheessa darbe keessatti labsamuu hundi keenya ni yaadata. Labsiin hatattamaa tokko ka biyya tokko keessatti labsamu mootummaan sun jireenyi isaa baay'ee sodaachisaa ka dhumaarra yoo geesse qofaadha. Sana waan ta'eef ishee dhumaa kaardii qabu gadi baafachuuf mootummaa wayyaanee mootummaan faashistii ka fulmaata biraa dhabe labsii kana as baase. Labsiin kun dhugumatti ulfaataadha. Waraantii hanga haadha lubbuun wayyaanee itti rarraatee jirtu suni Oromiyaa guutuu duruu waraanaan bula Oromiyaan garuu waraana isaa kaabaa qabu irra guddaa isaa Oromiyaatti bobbaasu ka Somaaliyaa keessa jiru Oromiyaatti bobbaasuun gandeen otoo nafiin qubsuma waraanaa ta'anii. Haalli kun haala sochii bilisummaa Oromoo tooftaa diriirfannee wajjin walgitu waan ta'eef tooftaa kanatti uf madaqsuu fi walmaagala caasaa adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo qiyaafatuun gaafa labsiin kun labsameetii jalqabee hanga har'aa yerootti karaan hin cufamiin
yerootti qabeenyi investmentii mootummaa wayyaanee bakka adda addaatti hin gubatiin yerootti lukkeeleen diinaa kanneen lubbuu dargaggootaa bakka adda addaatti deemanii balleessan dabalate kanneen lubbuu uummata keenyaatiif balaa ta'anii bakkatti tarkaanfiin irratti hin fudhatamin hanga har'aa hin jiru. Bifa addaatiin mootummaa labsii hatattamaa labse kanaa fi mootummaa humna waraanaatiin qabsoo kana ukkaamsuudhaa fi tooftaa haaraa diriirfate qabsoon uummata Oromoo fi adda bilisummaa Oromoodhaan hoogganamu irra aanuudhaaf guyyuu isaan dhiigsaatti jiraachuudha. Addatti guyyaa lamaan sadan afran darban kana keessatti bifa addaatiin kanneen amma tarrise kana qabeenya irratti tarkaanfii fudhachuu, karaa cufuu, lukkeelee irratti duuluu akkasumas manneenii fi qabeenya lukkeelee kanneen uummata hiraarsan irratti tarkaanfii fudhatuun Oromiyaa bakka bal'aa keessatti sadarkaansaa ol ka'aa jira jechuudha. Kana jechuun labsiin hatattamaa kaardii dhumaa wayyaanee qabsoo kana booda deebisuu akka hin dandeenye wareegama keenyaan mirkaneessaa jira. Kuni galiisaa osoo hin gahin kan hin dhaabbanne ta'uu diinaafis firaafis mirkaneessina jechuudha. Kana hanga kana arga jenneeti haala biyya keessaa keessatti waan dhihoo as babee tokko waan hubatu qabnuu fi uummata keenyaa fi akkasumas qabsaa'ota hundi ka hubatu qabantu jira. Waan mala haaraa jedhee mootummaan wayyaanee ijaardeef as dhihoo kanaas baafatan sadarkaa hoogganoota ol aanoo guguddoo warra kabbaa'ee Tsahaayee fa'a isaan kanatu mootummaa wayyaanee EPRDF paartii EPRDF qeeqaa jiranii jechuudha. Rule of law hin jiru jechuun seerri biyya kanaan seeraan buluun hin jiru kana fa'aa qeeqaa jiranii. EPRDF bakka lama sadiitti baqaqee jira. Kana isaa kana furmaata ta'uu qaba. Uummatillee qabeenyi isaa saamamee akkasitti jiraatuun qaba. Isa kana marii TV irratti fi reediyoo irratti gochuutti jiranii. Karaa biraa OPDO'n abdii uummataa fi dargaggootaaf ka kennu waan adda addaa labsaa oolu. Kanneen hojii dhabaniif hanga biliyoona 6 bajet ramadame hojii dargaggoota barbaadan media complex ijaaruuf jenna Oromiyaa. Uummati abbaa qabeenyaa warshaa guddaa ta'uu qabaa keessaa qooda qabaatuu qabaa. Isaan kan hundatu deemaa jira. Isaan kun hundi abdii kijibaa EPRDF fi hogganoonni isaa EPRDF sadarkaa ol aanaatti ufaaromsuu qabanii isaan kun hundi abdii kijibaa fi tooftaa mootummaa wayyaanee waggaa 25 guutuu gaafa barbaadu qadaadee gaafa barbaadu banee uummatatti gallattisu keessaa tokko ta'uurra darbee faayidaa tokkollee ka uummataaf hin qabne duwwaa qullaa ka ta'e ta'uusaa uummata keenya hubatuu qaba. Isa kana keessatti fakkeenya tokkitti qofa kaasa tooftaan akkasii deddeebi'ee uummatatti ka dhufu ta'uusaa. Yoo kana mootummaan kun mormitoota wajjin haasaan godhaa ka jedhu os baase. Kana dura 2012 sana duras waan boordii filmaataa irratti waan seera filmaataa irratti akkaataatti boordiin filmaataa
bilisa ta'u irratti isa kanani mormitoota wajjin haasa'ee banaa godhee hunda hammataa akka ta'u jedhee yeroo baay'ee mormitoonni kun dhugaatti fakkaate mootummaa kana wajjin haasa'uuf dhamaa as ba'an. Gaafa filmaati dhufu akkaataatti kan hunda harkaa facaasee filmaata dhuunfatu qooda isaanii beekaa mootummaa wayyaanee. Amma immoo haaraa godhee mormitoota wajjin haasaa banaadha. Haasaan haasa'uus waan haaraan hin jiru kanuma gaafasi boordiin filmaataa akkamitti bilisa ta'a seerri filmaataa ka hunda kabajamuu qabu IPRDF'n dabalame akkamitti argamsamaa daawwattoonni yookaan warri filmaata daawwatan akkamitti bilisa ta'uu danda'u isa kana hundatti deebi'ee haasa'uuf ta'a waggaa meeqa fuudha. Haasaan kun garuu wayitti qabu. Kanaaf waan reediyoo irratti TV irratti abdii ufumaa guutamuu hin dandeenye akkasumas immoo ufuma faaromsee mootummaan IPRDF TPLF jijjiirama jedhamee namni akka yaaduuf sammuu uummataa qabuuf ka godhamu ta'uu isaa hubanne qabsoo keenya ka mootummaa wayyaanee karaarraa maqsu qofa irratti fuulleffannee akka hojjennu fi isaan kun hundi tooftaa IPRDF TPLF IPRDF uf keessattuu uf fooyyeessee rakkina siyaasaadhaan isaa ta'u akka biraatti furuu kan hin dandeenye ta'uu isaa hubanne qabsoo keenya qofa ka mootummaa kana karaarraa maqsee mirga uummataa gonfachiisu qofa irratti akka fuulleffannu yaadachiisaa jechuudha. Kanuma waliin as dhiyoo kana waan bara chaartaraa tokko ala kanatti miidiyaadhaan gaaffii ta'ee ka'u keessatti waan xiqqoo yaadachiiseen haasaa koo xumura. Bara chaartaraa waan baay'eetu ta'e miidhama guddaan nurra ga'e. Achii baaneellee deebinee dandamachuu wareegama hedduu fi yeroo dheeraatu nu fixe. Waan bara chaartaraa keessatti ta'e hoogganootuma adda bilisummaa Oromoo keessaafuu irra guddaa isaatiif waraana bilisummaa Oromoo walii galaatiif miseensota adda bilisummaa Oromoo walii galaatiif uummata Oromoofis waan ifan ta'een waan hedduutu jira. Kuni waan nama wal gaafachiisaa fi gaaffiilee gurguddoo ka miidiyaa irratti illee haasa'anii furmaata jedhamee bira darbamuu hin danda'amne gaaffiilee gurguddootu jira. Chaartara akkamitti seenne eenyutu murteesse? Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo hedduunii fi waraanni bilisummaa Oromoo fi miseensota hin beekan. Hin deebineef. Waraanni IPRDF akkamitti waraana biyyaa ta'e eenyu murteesse? Akkamitti murtaa'e? Gaaffiidha nama hundaatiif gaaffii iccitummaa hin qabne kan namni hundi gaafatu. Miseensi hooggana keessa irra guddaan uummati. Chaartara keessa akkamitti baate? Eenyu murteesse? Akkamitti murtaa'e? Gaaffiidha. Gaaffii kana hunda hoogganoota adda bilisummaa Oromoo gaafasiitu deebisuu qaba. Gaafatamas ka'utti fufitti fudhatee uummataafis ifaaf gochuu qaba. Gaaffii hedduuti jiran kana keessa bal'aa tuullaa. Isaan kana adda bilisummaa Oromoo bifa itti gochuuf addatti erga deebinee kora hatattamaa godhannee kora hatattamaa isaa irratti koree tokkotu ijaarame. Koree hatattamaa jedhee. Koree ittaanaa Hayiduree gaafasii jaalbultuun biyyootiin hoogganame. Koreen kun hedduu tattaafate. Haa ta'uuti kanneen qormaata bal'aa godhamee dhaabichis dhaaba keessatti waan kana ufiifis ibsee uummataaf ibsuuf furtuu ta'anii koree kanaaf deebii kennuu keessatti kooppareetiin goone.
kana koreen kuni kora sabaa sadaffaa 2004 ta'e irratti gabaasteetti. Sanarratti korri gaafasii ilaalee xiinxalee haala akkaataatti jiru keessatti isa kana qofaan qabamanii kanaan ufidhanii turuun qabsoo kana ni miidha. Kanaaf isa kana shelfaa goonu gaafa haalli kennatetti deebina qabsoo keenya qofa irratti haa fuulleeffannu kaammaan booda hoogganni akkaataatti wal gaafatuu fi akkaataatti gaafatamu lafa kaayeti korri sabaa sadaffaa kana shelf godheedha. Humnaa ol waan ta'eef haalli akkaataatti qoratanii xumuran sun qabsicha durfachuudhaan isa kana akkasitti jiru keessatti haala har'a diinaan wal qabnee wal huunee jiru keessatti haala biyya keessatti uummata keenya guyyuu labsii hatattamaa sana waliin wal qabee jiruu fi sanaan hiraarfamaa jiru keessatti qabsoon hadhooftuu keessatti kuni har'a priority ta'ee ka irratti haasofnu ta'uu hin danda'u. Prioritiin keenyaa fi ka irratti fuulleeffannu diina keenya kamitti xumuratti goona ka jedhamu sanadha. Kanneen ajandaa kana amma kaasan maaliif akka kaasan isaantu beeka. Kana warri deebisan immoo miidiyaa qofaa irratti ka deebi'u miti inni kuni akkuma sila kakaase. Kanaaf miseensota bilisummaa Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo, deeggartootii fi uummati keenya ajandaa kanaan osoo hin qabamne miidiyaa kanaanis deebiin nuuf kennamu deebii guutuudha jedhee otoo of hin gowwoomsin kana ajandaa isaattu faayidaa yeroo ammaa kana keessatti waan nuun qabneef murtii kora sabaa sadaffaa kabajuudhaan qabsicha qofaa irratti akka fuulleffatu hubachiisaa fi dhaamsa koo dabarsaa jechuudha. Erga kana jennee kamaayii dhaamsan qabu waraanni bilisummaa Oromoo haalli jiruu fi jirru keessa jirruu fi bakki geenyee jirru bakka diinni kun labsii hatattamaas as baasee labsii hatattamaas kunis lubbuu isa dheeressuu meeshaa isa maayii jedhee fudhate sun kan hin dalagne ta'uusaa fi qabsoon uummata Oromoo Adda Bilisummaa Oromoon hoogganamu labsii hatattamaa kanaan jilbeeffatamee ukkaamamuu akka hin dandeenye ta'ee hubate ta'uusaa hubate bifa adda addaatiin bifa araaraa bifa ufaaromsuu bifa maalii jedhee deddeemu kanatti gurra otoo hin kennine qabsoo hidhannoo finiinsuudhaan of ijaaruudhaan leenjisa bal'ifatuudhaan dirqama isaa akka jabeeffatu. Biyya keessatti immoo jaarmiyaan Adda Bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo kan lafa kaawwanne sagantaan keenya xumura fincilaa xumura gabrummaa jennee kan lafa kaawwanne bakkuma jira bifa adda addaatiin ka mootummaa kana keessaan diiguudhaan galii sabbahuu ka jalqabe kana ka amma finiin itti fufu kana jabeeffatuudhaan wareegamtoota keenyaa fi ka hidhamtoota keenyaa fi miidhama kanarra ga'e uf duubatti yaadatuudhaan ka isaan itti wareegamanii fi miidhaman badhaasa isaanii ka waliinuu lafa kaawwanne galii kana bakkaan ga'uu waan ta'e kana hundi keenya waan hubannuuf kana qofa irratti fuulleffatuun mootummaa kanatti xumura gochuu irratti akka jabaatamee hojjetamu uummati keenya ala jirullee deeggartoonni miseensota ajandaa adda addaa kanarraa yaada uummataa fi humna keenyaa fi qalbii keenya kanarraa maqsuuf gurra osoo hin kennine kana qofa irratti fuulleffatuudhaan akka garagalii keenyatti maarchi goonu yookaan sochoonu waamicha koo sadumaan go'aadha. Injifannoo uummata Oromoo, glory to martyrs.
kodi gabaratota oromotini Blati guyan sas kudashani Dungo ko ifsen ayane fada matiko walini Dungo ko ifsen ayane fada ilman ko walini Alaba oromo ya iftu hangatu Lupuno ko tameka sinkayata tamtu sinkayata tamtu Narana gubate samuna dipisaga Ukuya yadate kotowan kalesa Ukana kirkisa tekona jakasa kotorum farsa Ukana kirkisa tekona jakasa kotorum farsa Shifta Somalia Adamba Suvyale Yom Kanabani Yotokuma Male Kamantiv Kutani Yom Adambani Ilman Oromotif Fakenya Tagani Gota Wonka Kali Agartunu Mata Lupusani Darbusi Senani Yadata Belli kudashani duya kabajama Ilman Oromotif kanaf yadataman Oromon ni marti isinin jallata Alon nitti fufe isinin nadata Narana gubate samuna dipisaga Ukuya yadate kotowan kalesa Kirkisa tekona jakasa kotorum farsa Kurana kirkisa tekona jakasa kotorum farsa Hindune sinjirtu dandinu satani Qabso Oromotifi xombora tatani Maqaan udinni mataa lafa laale Sabni Oromoo tokko hunduu walii galee Gootaatu falmata mirgaa uummatasaa Lubbuu wareegamusi seenaan isa kaasa Dammaaq irra fini bakka jirtu kayi Yelmaan Oromoota lolaatti bobbayi Walitti dirmadhuun falmaadhu mirga kee gabroonfataadhayi dhuunfaadhu biyya kee Alaabaan Oromoo hanga gad dhaabbatu falmaan itti fufu daraan agabbatu falmaan itti fufu daraan agabbatu Abba oda bako janan iji korobse emimani Barreesse wallalo seena goota kodi gabarattoota Oromotini Blati guyan sas kudashani Dungo ko ifsen ayane fada matiko walini Dungo ko ifsen ayane fada ilman ko walini Alaba Oromo ya iftu hangatu Lupuno ko tameka sinkayata tamtu Narana gubate samuna dipisaga Ukuya yadate kotowan kalesa Ukana kirkisa tekona jakasa kotorum farsa Ukana kirkisa tekona jakasa kotorum farsa
Arma murtee harka jirtee nindagadde seetee katee boolla qottee fittiina kaaftee dhalootaaf dabartee kayroon sitti kaatee ani hin beeku. Irra deebiidhaan ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenyaa eebila 15 guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo sababeeffachuudhaan waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin sirna yaadannoo goototaa kana kabajuudhaaf yookaan yaadannee ooluudhaaf galgala isaa as mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo qabu keessaa tokko keessatti argamnee jirra. Egaa sirna akkamiititu adeemsifama gootota wareegaman kana yaadachuudhaaf kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Daqiiqaa kanarraa eegallee garuma qophii kanaatitti deemna. Mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo qabu keessaa tokko keessatti waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin argamneera akkuma calqabarra siniin jedhe. Kanaafuu galgala kana yaadannoon akkasumas sagantaaleen adda addaa ni adeemsifamu. Borumtaa isaa immoo gaafa eebila 15 bara 2017 jechuudha. Sagantaan haaluma wal fakkaatuun gootota wareegamtoota kana yaadachuudhaaf kan qophaa'u ta'a yookaan kan adeemsifamu ta'a. Hundumaa qophii kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a. Akkuma beekamu qophiin kun as mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo dabalatee biyya keessatti bakka adda addaaf akkasumas immoo biyyoota alaa bakka adda addaatitti kan kabajamaa turee fi kabajamaa jiruudha. Egaa hundumaa waliin kan daawwannu ta'a. Ammallee nu faana bu'aa isiniin jenna. guyyaa gootota keenya Oromiyaaf jecha wareegaman itti yaaddan ilaalchisee qophii qopheeffanne amma sa'a kanarraa kaafnee itti fufna akka itti aanutaa nu hordofaa.
kabajamoo miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Toleeraa Adabaa, kabajamtoota qondaalota waraana bilisummaa Oromoo kanneen sadarkaa adda addaa irratti argamtan, kabajamaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo, akkasumas keessummoota keenya kanneen waamicha keenya kabajuun guyyaa jala bultii wareegamtoota gootota Oromoon faana yaadachuuf argamtan marti guyyaa yaadannoo gootota wareegamanii kan bara 2017 baga nu ga'e baga geessan isiniin jenna. Du'a namni argee baqatu itti adeemanii garaa isaanii guutuu Oromoof Oromiyaaf jecha gootonni keenya murtii keessa deebii hin qabne fudhachuun wareegama hadhooftuu onnee dhalootaa keessaa hin baane kaffalanii uummata keenya rarraga bilisummaan ga'aniiru. Lafeen isaanii nagaan haa boqotu, lubbuun isaanii mooraa jannataa keessaa qananiitu, maqaan isaanii galmee seenaa fi goototaa keessatti bara baraan ifi haa mul'atu. Kuma kitila ilmaan isaaniin yoomuu ni faarfaman ammas ni faarfamu. Kabajaa fi ulfinni gootota wareegamaniif haa ta'u jedhe. Ammas irra deebinee kabajaa fi ulfinni gootota wareegamaniif haa ta'u jedhe. Kanatti aansuun sagantaa idileetu itti fufaa. Sagantaaleen hunda dursu yaadannoo goototaati. Yaadannoo goototaa immoo kan nuuf taasisan miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Toleeraa Adabaatii isaaniin gara waltajjiitti affeera. Isinirraa immoo hamilee ho'aasaa. Waluma faana sirna dungoo ibsuudha asumaan ni raawwatu. Hordoffii gaarii. Ayya galatooma. Gootowwan ilmaan Oromoo kanneen bilisummaa uummata Oromoo tiksuuf jecha weerara alagaa dura dhaabbatanii lubbuu isaanii bakka bu'aa hin qabne dabarsan, akkasumas qabsaa'ota Oromoo kanneen gabrummaan booda bilisummaa uummata Oromoof jecha lubbuu isaanii wareegan daqiiqaa muraasaaf haa yaadannu. Ayah galatoma. Arfat. Ayyee akkuma sirni dungoo banametti jira. Sirna dungoo kana gubbaatti dungoo isin qabsiiftantu ifee jedhu jaallan lama sirba dungoo yookaan immoo sirna dungoo wajjin wal qabatedha waan ta'eef hordoffii gaarii.
jirtu baga jiraatan qabsoon kun jecha tokkoon kan barreeffamtee jirtu hiika si'ani keessan beeku isin dhiifama naaf gootu qarqara kanaan itti seen akka nama bishaan daaku yoona nyaata illee duraan siif seene kaku waan qabsoo kana ifuman barreessuu jalqabe yaadni isaa baay'ee nu dhibe dhiisuufis gootota hedduun lubbuun itti dhabe waan qabsoo kana barreessuuf waan qabsaa hun jalqabe eegaa hawaasa kamuu keessa namni jireenya koon fooyyessa jedhee qabsoo gaggeessa mirgi isaa sarbamee namummaan isaa yoo mulqamu qabeenyi isaa saamamee biyyi isaa diina yeroo fudhatamu biyya isaatiif bahee diina irraa lolaa diina isaa ajjeesee wareegama kafalaa qabsoon bilisummaa akkanaan eegala quuqamtoota sabaati kan qabsoof dirmatu beekaa fi wallaalaa qabsoon hin filattu dheeraa fi gabaabaa furdaaf qallaan jettu dhiiraa fi dhalaa saalaan addan baaftu tokkollee hin marfitu qabsoon garuu goota malee lugna hin dhalchitu sirrii goota malee lugna hin dhalchitu seenaa keenya durii fakkeenya fudhannee qabsoo oromoodhaa haa ilaallu kaafne jaarraa tokko dura diinni qawwee nutti duule abbootiin keenya eeboof gaachanaan firraa lolee calanqoo fa'aanolee seenaaf ragaa ta'an har'allee dhiigni abaabilee dhangala'ee ooma fi gootonni dhalate tarree galee kufee qabsoon diddaa gabrummaa daraan itti fufee abaa'oodha kan qabsoo kanaan dhalate qabsoo oromootiin isaatu guddate rakkinnummaan qabsoo mee kan akkamtu isa mudate seenaa abaa'oodhaa kaafne haa ilaallume seenaa abaa'oodhaa kaafne haa ilaallume bara 1973 ijaarame sagantaan siyaasaa qopheeffamee 74 labsame wareegamni guddaan kafalamee baruma kan injifannoon galmeeffame dhukkaasaa jalqabe carcarta roodatti kun sagalee bilisummaa oromooti kan jedhee dhukkaase gooticha oromoo elemoo giltuuti dhiigni dhangala'ee itite biyyatti ummata dammaqsee tiriirse qabsootti dhiigni dhangala'ee itite biyyatti ummata dammaqsee tiriirse qabsootti dhukkaasni qabsootti ummata hiriirse kun waggaa lamaa badda kutame bara 1976 heeraaraan as bahamee jaarmayni haaromfamee qabsoon hidhannoo dhaan jajjabeeffame jaallan qabsoo hidhannootiif dirqama fudhatan addatti kan akka jaarraa fi mul'isa abbaa gadaati abaa'oon gaafasi kan bosonatti galee woboo ijaaruudhaan diina isaan ole ilmaan oromoo abaa'oo jalatti hiriiree diina barbadeessee mogolee cicciree oromoof oromiyaa gaafasi kan addunyaan bare oromoof oromiyaa gaafasi kan addunyaan bare abaa'oon akkuma injifannoo hedduu gonfate rakkoon qabsoo hedduu isa mudate abaa'oon akkuma injifannoo hedduu gonfate rakkoon qabsoo hedduu isa mudate jaallan qabsoof mana abaa'oon kun dirqama sabaa waliin fudhatanii haaluma adeemsa qabsoo irratti yaadaan wallabanii qaamaanis gargar ba'an abaa'oon gaafasi kan rakkoo qabsoo lama keessa gale keessaa fi alaanis lachuu isa lolee abaa'oon gaafasi kan rakkoo qabsoo lama keessa gale keessaa fi alaanis lachuu isa lolee gootonni jajjaboon hedduun isaanii goonni akka baaroo fi badhoo dachaas faanii qabsuma keessatti wareegama kafalan rakkoon qabsoo abaa'oo irra geessa booyoom laayyoo ta'e rakkoon qabsoo abaa'oo irra geessa booyoom laayyoo ta'e lolli alaan godhame tokko dargiin banamee kan ziyaabbarreen labsame hanga waashitti himame abaa'oon lola lama gidduu galee dargii ofirraa lolee ziyaabbarree ofirraa qolee loltoota isaanii haxxeedhaan waxalee keessaa fi alaan wareegama dachaa kafalee akkasitti kana keekni diinaa fashale gaafasi kana keekni diinaa fashale seenaa abaa'oodhaa wanni kaafnee ilaalluuf rakkinuma qabsoodhaa kanaani kan madaalu seenaa abaa'oodhaa wanni kaafnee ilaalluuf rakkina qabsoodhaa kanaani kan madaalu kan bara 1980 ni dinqisiifate dhallu eeyaaboo kufaatii guddaatu abaa'oo mudate hoogganoonni dhaabaa jaallan shiftaan dhumate magarsaa barii fi gadaa gammadaati abboomaa mitikuu fi gazuu bantii faafaan dooyyoof kan akka falmataati irranaa qacaleef dhaddacha boruuti dhaddacha mul'ataaf marii galanfaati eebli 15 kanaaf ta'e adda guyyaa gootawwanii yaadannoo guddaa eebli 15 kanaaf ta'e adda guyyaa gootawwanii yaadannoo guddaa guyyaa qaroon abaa'oo itti jaame kana ifni guyyaas itti dhahame gaafa aduun dhiite haftee kan halkan dachaa taate hubadhu abaa'oon kana dandamate waanjoo gabrummaa ba'achuu didanii cunqursaa buqqaasuuf hidhannoo cimsanii obsaa fi murannoo galaa godhatanii bilisummaa sabaaf osoo warraaqanii walabummaa oromiyaaf osoo warraaqanii kan dirree dhiyatti mudate gaddi dachaa dabalate salgiin takka summiin dhumtee nama tokko biyyee nyaatee lubbuun isaa hafte dhuguma irbuu sabaaf seene abaa'ootu tiikse qabsoo bilisummaaf wareegama baase dhuguma irbuu sabaaf seene abaa'ootu tiikse qabsoo bilisummaaf wareegama baasee ilmaan oromoodhaa qabsootti hiriirse dukkana gaafasillee oromoo irraa ibse kanaafuu abaa'oon tasan booda oromooti ijaarrate bilisummaa yookaan du'uu lama keessaa tokko filate jaallan isaa hunduu walirratti hirkatee rakkoo qabsoon qabdu hedduu dandamate isa kan sabaaf yaadu oromoon kanaaf jaalate ilmaan isaa hedduu meeqatti fixate
isa kan sabaaf yaada Oromoon kanaaf jaalatee ilmaan isaa hedduu meeqatti fitate dhaga'i booda geesse ABO'n injifannoo guddaa galmeesse tokkummaa lafee itti cabsee sabboonummaa dhiigaan magarse. Aadaa keenya kana awwaalamte boollaa baasee seenaa keenya kana lagaan xureesse seenaa keenya kan nafxanyaan xureesse seenaa keenya kan abbaan baay'ee xureesse ABO'tu dhiigaan qulqulleesse qubee afaan keenya bocee tartiibessee dhaloota qubee jechuun barsiisee handi bilisummaan itti agarsiise. Dhaloonni qubeedhaan barate kan eenyummaa isaa hubate kunoo qeerrootu dhalate garte. Gabrummaa tasa didatee qabsoo sabaaf dirmatee daggala laga mana godhatee qabsoo bilisummaaf du'a filate. Qeerroo koo yaa qeerransa sabaa sirriitti hubadhaan hidhaamsan siif qaba. Daandiin bilisummaa kun dheeraa fi daddabaa rakkoodhaan xaxamaa bu'aa bayis baay'ee qaba. Qawweedhaan marfamaa hanga wareegama lubbuu qaba. Nutis daandii kanarra jirra baadhannee galfata sabaa. Hubadhu galfata jaallanii kana galmaan ga'uunuutu dirqamatti qaba. Hubadhu galfata jaallanii kana galmaan ga'uunuutu dirqamatti qaba. Nama obsa qabuutu kana keessa darba. Kanaaf hin ABO fudhadhe fakkeenya jajjaba. Hubadhu galfata jaallanii kana galmaan ga'uunuutu dirqamatti qaba. Nama obsa qabuutu kana keessa darba. Kanaaf hin ABO fudhadhe fakkeenya jajjaba. Dhuguma kan hin kaase kun fakkeenyumaaf ta'u. Ani waan qabsoo himee fixuu hin danda'u. Osoo himuuf ta'e guyyaan nun ga'u akeekaaf kaayyoon ABO hamma galma ga'u gumaan gootawwanii haga bilisummaan ba'u. Dhiiga dhangalaasee lafee itti cabsee lubbuun koo haa ba'u jedheen jaallan kiyya duratti haaromfadha irbu. Ani qabsaawaa raajii gamtaa bilisummaa sabaatiif falmata. Kallachi qabsoo Oromoo ABO'n ni injifata. Kallachi qabsoo Oromoo ABO'n ni injifata. Ilmaan Oromoo hedduun lubbuu dhabus barri kun bara injifannoo akka nuuf ta'u ani shakkiin qabu waan na dhaggeeffataniif galatoomaa injifannoon uummata Oromoo. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa ebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2017 ilaalchisuudhaan as mooraa leenjii adda bilisummaa Oromoo qabu keessaa tokkotti argamne akkuma calqaba irratti jenne sirna dungoo qabsiisuu akkasumas immoo gootota wareegamaniif faaruun adda addaa baandii woboo yookaan baandii waraana bilisummaa Oromootiin dhiyaachaa turee jira. Qophiin ammas hin xumuramne akkuma itti fufetti jira. Baandiin woboo faarulee adda addaa waltajjii irraa hirmaattota qophii kanaa waraana bilisummaa Oromoo akkasumas immoo keessummoota asitti argamaniif argisiisaa jiru. Qophiin kun galgala kana qofa oduu hin ta'in ebila 15 bara 2017 guyyaa kana ilaalchisee kan dhiyaatu ta'a. Kanaafuu ammallee turtiin keessan nu faana haa ta'u jenna. Kan ebila 15 bara 2017 asuma mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti qophaa'e kan guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2017 jechuudha. Itti fufnee egaa kan isinii dhiyeessinu ta'a. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa isiniin jenna. Baandiin woboo waltajjii irraa faaruu tokko nu dhiyeessa kan gootota faarsu jechuudha. Galatooma ammallee nu faana bu'aa jenna. Bye.
Hayyee amma sirra deemee kabajaa ulfinni gootota wareegamaniif haa ta'u jenna. Guyyaan guyyaa goototaati. Hamileen ni xiqqaata.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 kan bara 2017 jechuudha as mooraa waraana bilisummaa Oromoo bakkatti waraanni bilisummaa Oromoo leenjuu kan addi bilisummaa Oromoo qabu keessaa tokkotti argamne guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2017 jala bultii isaa akkuma daawwachaa turtanitti isin biraan gahaa turree jirra. Dungoon qabsiisamee jira. Waraana bilisummaa Oromoo keessaa walaloon dhiyaateera. Baandiin wooboo faarulee adda addaa kan gootota faarsan waltajjii kanarratti nu dhiyeessaa turaniiru. Guddifnee isaan galateeffannaa maqaa keessan maqaa daawwattoota keenyatiin. Walumaa galatti galgala kanaaf jechuunis jala bultii guyyaa wareegamtoota Oromoo guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo jechuudha kan as waltajjii kanarratti qopheessine asumarratti goolabneerra. Waan waliin turtaniif guddifnee isin galatooffanna. Qophiin keenya asirratti raawwatee jira. kanneen sadarkaa adda addaa irratti argamtan kabajamaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo guyyaa wareegamtoota gootota Oromoo eebila 15 guyyaa seena qabeessaa fi ulfaataa kana nu faana yaadachuuf argamtan marti baga guyyaa yaadannoo gootota wareegamanii kan bara 2017 ittiin isin gahe ittiin nu gahe waliin jenna. Ammas irra deebinee kabajaa fi ulfinni gootota wareegamaniif haa ta'u jenna. Eebilli 15 bara baraan ni yaadatama. Nuti woboon wareegama gootota keenyaa firiitti gochuuf xurree isaan taraaran irra dhaabbannee yeroo mara qophii diimtuun dirqama dachaa hanga wareegamaatti baasuuf sarara irratti argamna. Warra irbuu galmaan ga'u haa ta'an. Oromiyaa eegna kumaatamaan lubbuu naannee osoo nuti jirru Oromiyaan hin badu. Kun dhaloota har'aati. Ayyaanni sun tokko jennee sagantaa keenya eegalla waan ta'eef faaruu alaabaatiin jalqabneef faaruu alaabaan goolabna. Alaabaa waliin jenne jechuudha. Baandii wooboo waliin tokko jennee isaan eegalla.
wanda kan ulfaatu akka ibiddaa gubee qaama namaa nyaatu baay'ee ulfaatta dhagaa caalaa ammeenyi kee hin qabu madaala nutti wal dabarsita sanyiidhaan wal dhaalaa otoo adda nun baasin amantii fi saala ba'a saggoo keenyarra baatee sirbaa hunda keenyarra jirta bahaadhii akaabaa kibbaa foolii keettu ajaawa hundoo ofirratti si jibba maali wanti akkana gurraacha'u akka duumessaa waan nyaannee dhugnu xuuxattee nu keessaa ijaan hin mul'attu malee wanta daa bineensa hamaa bineensa summii baatu dhiiga namaa dhugee foon namaas nyaatu coraa sirraa fixee lafee si addeessu lafarraa duguugee sanyii si balleessu lafarraa duguugee sanyii si balleessu duraan nu qabattee hin dandeenyu jalaa dheessu baay'ee guddoodha yoo safaran hamma isheen geessu ba'aa erga nurra kortee ilmaan baay'ee nu gubbaatti horte inumaahu akka feette dubbatta kooraa ilmaan kan kee dhadhaadan masooraa nu gubbaatti ijaarrattee mooraa qeequu hundarra kan oromoo maaf sitti tole coraa nurraa fixee nu buuftee mogole ba'aa kooraa malee leexaa nu yaabbattee deeggartoota kee hunda nu gubbaa yaammattee masaraa mootummaa nu gubbaa ijaarratte galaana kee nu daaksisaa hirriba nu dhoorkitee nu yaachisaa ofiitti amma nyaattee hargiisa nu nyaachisaa nu gubbaa bashaatee jiraatta saba keenya boochisa ajaa'ibuma kee hayyama malee nama gubbaa kortu cal jetteetuma ilmaan hortu arguu jirra egeree kee garam akka goru ba'aa jaarraa tokko caala erga nu qabatte akka pirimeer liigii ingilizii baay'ee nuun taphatte iddoo jireenya kee maadhee nu godhattee dhakaa muka buuftee qilleensa nutti afarsaa mataa keessa dhooftee gadi nu qancarsaa dhalootaa dhalootatti nu dabarsaa kinoo yoonaan nu geesse adaa haati teenyallee ba'aa kana waliin nu deesse ba'aa gatiitti keenya gubbaa baatee harma haadha keenyaa hootu hamma feete dorgomtus bilisummaa mootu waan ati nu goote cittoon gaalan goone waan ati nu goote cittoon gaalan goone eessa akka tilixxuun beeku gaafa akka boombii si dhooli harma haadha keenyaa nootu ofirraa si guusna kana booda nu gubbaan teettu ofirraa si buusna duraanuu aamin jennee gubbaa sin kenne waan ati deemtuuf dursinee si beekne namuu akka ofirraa si eegus walitti akeekne namuu akka ofirraa si eegus walitti akeekne ni beekna akka ati nuun tolle kanaaf gamtaadhaan ofirraa si qolle akka ati humna hin taane addaan si facaafne humna keenyaan ofirraa si kaafne akka ati nu dhaalle fuunee boolla si awwaal suutuma suuta lubbuu horattee warra ishee fakkaattu deeggarsa godhattee tooftaa fi humnaan dhuftee nu yaabbatte gootonni keenyas kana laaluu jibbanii kan isaan gootummaan falmatti ka'an akkamitti sabni keenya ba'aa kana baata hanga yoomii bineensi lammii keenya nyaata jechuun dhiiga dhangalaasuun lafeetti cabdanii qaama hir'achuun lubbuu keessa wareegdanii akka biyya kamuu akka saba kamuu bilisa ta'uu qabna guyyaa kabajamaa kana dirqama maqaa keessan ka'a jaallee moo qilxuu gooticha oromoo leenca dirree bahaa argaan isaa qofti nama gaha goota ifa baase sagalee uummataa hojii kee boonsaan lafarraa mul'ata kanaaf xiqqaa guddaa waa'ee kee dubbata hojii keetu waan hundumaa caale kanaaf xurree kee qabadhee kaayoo kan keessadha jaallee baaroo tumsaa namni hin beekne jira naasisaa alagaa gammachiisaa firaa sabni baay'ee gaddeessi dhabuu of bira bu'uuressaa qabsoo sabaa jaallee baaroo goota jabaa utubaa qabsoo keenyaa yoomuu siin dhaadannaa nuuf taate fakkeenya jeneraal Taaddasaa goota nama addaa abbaa qabsoo oromoo abbaa saba guddaa saba kee ijaaruuf aarsaa guddaa goote haada oromoo walii hidhu beekumsa keen foote ilaalcha alagaa jecha tokko moote baradhaa ammas baradhaa bu'uursaa oromummaa buqqaasaa sin abbaa irrummaa akkas jettee kaate sabni koo ba'aan baatu anis ba'aan baadhu oton biyyoo tahee jeneraal Taaddasaa nan deebise nyaadha akkas jettee kaate sabni koo ba'aan baatu anis ba'aan baadhu oton biyyoo tahee gootota oromoo nan deebise nyaadhu sooressa jaarraa abbaa gadaa leenca daggala raasu dhageettii isaa qofaan kan diina garaan kaasu eenyu ragaa baa tasan qabu naasu ati goota dhugaa goota caalu injiru millatee kan ceekurraan silaalu barbaadeetiin dhabe nama si mada gootummaasaa beekumsaan deeggarame dhugaa dubbachuudhaaf sooressa ganamaan eebbifame
jeneraal Waaqoo guutuu takka bakka laanneef jiratti bubuutu agaraa ila sillaasee jennaan bishaantu dhaabbata bara jedhamaa ture Waaqoo guutuutu ilaalcha akkasii uummatarraa mure waabee fi gannaales hin dhaabbanne waabee fi gannaales numa yaa hin dhaabbanne sodaa jiraatiif jeneraal Waaqoo birbirsa yaabbanne gaafa sirni nukusichaa uummata yaaddeesse rabbitu namuuta jedhee qalbii madeesse qawween Oromoo akka alagaa ajjeesu situ mirkaneesse goota sirna nukusichaa hundee raase xiyyaara inni boonuun qawwee dhombir jedhamuun samiirra harcaase dhalannaan akka keetitti dhalachuu bu'aa tokkoon qabu cal jedhanii midhaanuma nyaachuun abboomaa mitikkuu marii gaan jaal magarsaa barii qabsoon isin jalqabdan argamsiiseera firii guutamaa hawaas nadhii gammadaa konolee lalamu qixxeessaa isiniin boonna baga dhalattan saba guddaa keessa tokko immoo kan keessa nyaamee fi dukkan keenya kuna guuta seeraa keessan qoradheetan dhufa suuta kaayoo isinirra kuftan isinirraa fuune iggitiitti gochuudhaaf bakka keessan buune diina mataan dhaabaa jirra kokkee isaa fuune jaalleewwan keenya qaali kaayoo keessan nuyi ka bakkaan ga'u kabajaa bulchanii bara baraan isinii baatu gootota keenya qaali jaallan keenya qaali kaayoo keessan nuyi ka bakkaan ga'u kabajaa bulfinni ammas bara baraan isiniif haa ta'u injifannoon uummata Oromoof injifataa gishee gishe ammas irra deebi'ee kabajaa bulchiinsi gootota wareegamaniif haa ta'u. Kanatti aansuun dhimma guyyaa kanaa ilaalchisee haasaa gabaabaa kan nuuf taasisan miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Toleeraa Dabaa gara waltajjiitti affeeraa isin haamileen naasumadha. Qondaalota waraana bilisummaa Oromoo miseensota WBO keessummoota guyyaa goototaa nu waliin kabajuuf asitti argamtan akkasumas kanneen dirqama lammummaa ba'uuf jecha miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan qabsoo itti fufuuf leenjii waraanaa keessatti argamtan warri turtan baga nagaan jiraattan warri haaressa dhuftan immoo baga nagaan dhuftan hin jedha. Egaa akkuma waliinuu hubachaa turre waltajjii kana irratti waan seenaas hedduu himameera dinniinnis kennamaa ture haasaan dheeressinuu kan jedhu anis haasaa isinitti hin dheeressu waanuma gabaabduun jechuu barbaada. Tokkoffaa waa'ee guyyaa Ebla 15 kana Ebla 15 kaalendara qabsoo keessatti guyyaa kabajamaa seenaa guddaa kaa'ee darbe ta'utti yaadanna. Kan qabsaa'onni bu'uura Oromummaa godhachuudhaan bifa kaminuu kan adda hin baane ta'uu itti mirkaneessan waan ta'eef guyyaan kun hiika addaa qabdi addatti immoo miseensota adda bilisummaa Oromoo biratti. Kanaan alatti addi bilisummaa Oromoo guyyaa kana Ebla 15 akka kabajamu waggaa murteessu guyyaa wareegamtoota qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo jedhee hin moggaasne guyyaa gootota Oromoo jedhee moggaase. Kana jechuun kanneen alagaa ummata Oromoo gabroomsee saamaa fi hacuucaa jiraatu barbaadu dura dhaabbatanii gabrummaa ummata Oromoo irraa faccisaa turan akka irraa itti yaadannuuf. Lammeessoo kanneen gabrummaa booda roorroon itti hammaatu cunqursaan itti jabaatu irraa
akka matayyaatti ta'u gareedhaan warra kala keessaa uf baasuuf tattaafatan hunda akka itti yaadannuuf. Sadeesso kanneen kaayyoo tokko jalatti walitti qabamuudhaan kaayyoo Oromummaa jettu jalatti walitti qabamuudhaan wareegaman akka itti yaadannuuf Eebli 15 murteeffame jecha. Ergasii kaasee waggoota gara 40tti dhiyaatuuf kabajuuf jenna jechaadha. Yeroo jalqabamu bakki inni itti kabajamaa tureef namoonni kabajaa turani roobii humna asiruu hin ga'u. Bakki isaas karaa bahaa humni isaas kan kabajus miseensa Adda Bilisummaa Oromoo qofa ture jechaadha. Deemsa keessa garuu babal'atee har'a kan miliyoonotaan ifatti bakka naan jennetti immoo dhoksaatti namuu akka wal beekutti kan ittiin kabajee fi yaadatee oolu ta'uu danda'a. Wareegamni gootota keenyaa lafatti nafnee dhiigni isaan dhangalaasan kumootaan nama nuuf horee darbee jechaadha. Waliigala har'a guyyaa kan hoggaa yaadannu waan nuti qalbifachuu qabnu jaroonni sun maal nuuf dhaamanii darbanii maal irratti kufanii isa jedhun. Akeekni kufaniif maal isa jedhu sana qalbifannee irratti cichuudhaan akkuma kanaan dura waadaa seenne fuula duraafis kaayyoo keenya irratti akeeka keenya irratti cichuudhaan bakkaan ga'uudhaaf qabsoo keenya itti fufuusa jedhu waadaa keenya haaromsuudhaan bakkaan ga'uudhaaf tattaafatu akkasitti yaadachuu qabna jechaadha. Kabajaa fi jaalalli nuti qabsaa'ota keenyaaf qabnu kan ittiin mul'isnu akeeka isaan irratti kufan sana jabeeffachuudhaan Oromummaa sana cimsachuudhaan isa isaan lagatan amantiidhaan wal qooduu sana lagachuudhaan ani sun jaalalaa fi kabajaa qabnuuf kan nuti agarsiisuu fi qabnu. Naannummaa isa isaan dura dhaabbatan sana dhuguma har'a qabsoon keenya gufannaa hedduu keessa darbee har'a sadarkaa amansiisaa fi abbaan fedheyyuu boodatti deebisuu hin dandeenye dhaqqabuu isaa ni hubanna. Haa ta'u malee lufuun dura gufuun hin jiru jechuu miti, lufuun dura wareegamni hin jiru jechuu miti. Har'as qabsoon dhiiga barbaaddi, lafee barbaaddi, hundaan olitti immoo wareega lubbuu gaafatti. Wareegatti baasnee galii keenya akka hin geenyeef kan nu gaadi'uu barbaadan yookiin immoo nu gufachiisuu barbaadan hedduudha. Oromoo ta'anii diinatti dhagaa darbachuurra Adda Bilisummaa Oromoo irratti kan darbachuun irra salphatuuf hedduu. Kun immoo jibbinsa hinaaffaarraa madde. Jibbinsa Addi Bilisummaa Oromoo ummata keessatti jaallatamaa ummata Oromoo biratti fudhatama argaturraa kan maddeen ABO'n dhabame malee nuti hin dhaga'amnu hin mul'annu kan jedhuun warra hojii qabsoo dhiisanii Adda Bilisummaa Oromoo irratti ololuu maqaa xureessuu haamlee qabsaa'otaa cabsuu irratti kan bobba'an ni jiru jechaadha. Warri kunis gam tokkoon handiinaa ifaa beekama. Kan biraa hafee kanneen amantiidhaan illee nu qooduu barbaadan bakkaa bakkatti ni mul'atu. Naannoodhaan nu qooduu barbaadan ammayyuu hin dhabamne. Warra akkasii kana gaa jabinaan dura dhaabbachuu qabnaadha ammayyuu. Yoo sana goone
kabajaa fi jaalala wareegamtoota keenya kaleessa galgalaa kaasnee hanga ammaatti faarsaa jirru kana kabajaa qabnaaf jechaan yoo sana goone yoo ilaalcha naannummaa qabaanne yoo ilaalcha amantiin addaan qooduu qabaanne kabajaaf jaalalli nuti dubbannu an kijibaati jechaan waliigala kan walitti nu qabe ammayyuu oromummaadha cunqursaa ummata keenyarra jiru ummata keenyarraa kaasuuf walitti dhufne malee dantaan biraa walitti nu hidhu tokkoyyuu hin jiru kana hubachuudhaan qabsoo keenya caalaatti cimsinee dhageettii amma qabsoon Oromoo irra ga'e caalaatti guddisuudhaan bilisummaa keenya gonfachuudhaaf murannoodhaan qabsoo keenya akkatti fufnuun dhaabbadhaa gootowwan wareegamtoota keenya barabaraan yaadannaa injifannoo ummata Oromoof. Gaggeessaa gaarii naa taasisaa. Oromo,